Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raab. Har'aas akkuma baratame barnoota teekinooloojii hedduu tokko namoota fayyaduun qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa har'a qabadhee kan isiniif dhufe warroonni WhatsAppitti fayyadamtan viidiyoon kun guutumaan guututti isiniif qophoofte. Sitingiiwwan sirreeffachuu qabdan haarawaa kan dhufan kan WhatsAppiin keessan akka hin xalafamne taasisanii fi akkasumallee sakuuritii yookaan immoo piraayivasii WhatsAppii keessanii eeguu kan danda'an sitingiiwwan sadii isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira. Dabalataan immoo WhatsAppii waan haarawaa kanaan dura Facebook irratti, Telegram irratti, Instagram irratti beeknu tokko fideetiin jira. Innis maalidha? Username. WhatsAppiin salphamatti appilikeeshinoota namaan xalafaman keessaa isa tokkodha. WhatsAppii yeroo baay'ee ani ittiin fayyadamu. Sababni isaas maalidha? Wantoota adda addaa hojjanna waan ta'eef online kanarratti namoonni salphamatti WhatsAppii xalafuudhaaf hedduu tokko salphaadha. Hedduu tokko laayyoodha. Sababni isaas maalidha? Username hin qabu. Username immoo value guddaa qaba. Argitan yoo ta'e Facebook irratti username qabdan, Telegram irratti username qabdan. Fakkeenyaaf salphamatti chaanala kan kooka Telegram namni argachuu yoo barbaade salphamatti @soofumaraappeedhee search godha. Telegram irra seeni. Username kana eenyumtiyyuu qabatee itti fayyadamuu hin danda'u. Sababni isaas anaaf kenname anatu kireet taasise waan ta'eef. So ammaan booda WhatsApp irratti illee username keessan qofa fayyadamuudhaan namoonni isin argachuu danda'u. Kanaan dura baay'een keessan lakkoofsa bilbilaa WhatsAppii keetii naaf ergi isiniin jedhan namoonni. Maaliif? Username waan hin qabneef. Osoo kan qabaatu ta'e immoo username siif erga malee namni lakkoofsa bilbilaa hin ergu. Sababni isaas maalidha? Lakkoofsi bilbilaa keessan namootaaf yeroo argitan namoonni waan gaarii hojjetan osoo maa jiranuu namoonni immoo sharrii walirratti yaadan kiirii wantoota namoota irratti yaadne baay'een isaanii jira waan ta'eef maal erga namni username ergaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessa yoo ergitan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan sun hedduu sanitti karaan taaneen baheetiin salphamatti WhatsAppiin keessan xalafamuu danda'a. Lakkoofsi WhatsAppii keessanii guutumaan guututti hatamuu danda'a. So kanarraa isin eeguudhaaf kan isin fayyadudha. Ammaan booda lakkoofsa bilbilaatiin dabalatatti jechuudha. Username hedduu tokko murteessaadha. Lakkoofsa bilbilaa akkuma jirutti ta'ee lakkoofsa bilbilaa sana irratti immoo username yoo dabalatan namni kamiyyuu search godhee karaa username kanaan isin argachuu danda'a jechuudha. So username keessan akkamitti akkaawuntii keessan kan WhatsApp irratti add godhachuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqqaba. Username kan isin fayyaduuf maalidha? Namni brandii saniin akka isin beeku. Fakkeenyaaf an baay'een keessan maalidhaan na beektan? Soofuma Raappiidha. YouTube chaanaalii kan kootiitiin. So search godhee username kan koo kan YouTube dhaallee maalidha? @soofuma Raappiidha. Kan Telegram yoo fudhattan immoo @soofuma Raappiidha. Akkasumallee kan Facebook yoo fudhattan @soofuma Raappiidha. Brandii kanaan na beeka. So ammas WhatsAppii kan koo irratti username kan koo add godhee isinitti agarsiisa. So isinis yeroo argachuu barbaadan @soofuma Raappiidhaanii amma username kan koo kana osoo namni hin qabin amma itti galchee isinitti agarsiisa. Dabalataan immoo sitingiiwwan sadi bilbili keessan akka hin xalafanne kan taasisan sakuuritii bilbila keessanii kan eegan sadi isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Keessattuu WhatsAppii keessan guutumaan guututti namni akka ittiin fayyadamne kan taasisan dabalataan immoo chatii nama wajjin haasoftan. Fakkeenyaaf jaalallee keessan wajjin haasaa jirtan yoo ta'e meeseejii walii barreessitanii viidiyoo walii ergitanii sagalee walii ergitanii kana namni WhatsAppii itti fayyadama jedhee yoo isinirraa fuudhe WhatsAppii kiyyatti yeroo fayyadamu maal arga? Iccitii nama kana wajjin haasa'u jaalallee kan koo kana wajjin haasa'u ni arga. So kanaafiyyuu akka namni hin argine ishee haasaa nama kana wajjin qofa haasoftan look gochuu dandeessan. Isa isinitti agarsiisa. Lammaffaa immoo WhatsAppii keessan appilikeeshina WhatsAppii keessan bilbila namni isirraa fuudhee ni bilbila yeroo jedhu ergasii immoo bilbila dhiisee WhatsAppii keessan keessa seenee iccitii keessan akka ashaaraa harka keessaniitiin cufuu dandeessan. Ashaaraa harka keessaniitiin jechuudha. Ashaaraa harka keessaniitiin alatti WhatsAppiin keessan guutumaan guututti hin banamu jechuudha. So sitingiiwwan kanneen guutumaan guututti isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti. Nafaana turaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti dhuftan. YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati. Kan teekinooloojiidhaan itti wal bartan hojiiwwan onlaayinii adda addaa irraa argachuu dandeessanii fi reaction viidiyoowwan adda addaa irratti darbudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan gara faamiliiwwan keenyaatti dabalamaadha. Amma gara sitingiiwwan kanneenitti seenna. So jalqaba irratti kan ilaallu akkamitti username keenya WhatsAppii keenya WhatsApp akkaawuntii keenya irratti fayyadamuu dandeenya kan jedhu isiniin dhaqqabu. Egaa jalqaba gara WhatsAppii keessanitti ni seentan. Warroonni akkaawuntii WhatsAppiidhaan qabne Play Store irra seentanii WhatsApp jettanii search gootanii buufachuu dandeessan. Ergasii immoo gara WhatsAppii keenyaatti ni seenna. Egaa username add godhachuun hedduu tokko value guddaa qaba dhaggeeffattoota kan koo kanaaf add irratti godhadha. Ergasii immoo dootii sadii gubbaa kanarratti argamtu tuqaa sadiitu argama. Tuqaa sadii irratti kilik gootan. Ergasii immoo settings keetu ni argamti. Settings keetu keessa seentan. Egaa asirratti amma username keessan add godhachuu kan dandeessan. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan akkaawuntii keetu ni argamti. Akkaawuntii keetu kanarratti kilik goona jechuudha.
Ergasii akkuma masarratti argattan bakka itti security keessan kanaan dura ittiin jabeeffattan irra deebi'ee isiniif hin ibsu viidiyoo isiniif hojjedheetiin jira kan kanaan dura turan. Fakkeenyaaf paaskee iimeelii keessan two step verification keessan kan ittiin jabeeffattan jalatti your account keedu irratti username kan jedhu dhufee jira. Username kan kana irratti kilik godhaa. Username mataa keessanii create gootan. Username create gootan gosa sadiin tokkoffaa create username haarawa create godhachuu barbaadan create username kan kana irratti kilik gootanii asirratti fakkeenyaaf an @sofumaraappidha yoo ta'e @sofumaraappii jechuudhaan asirratti barreessaa namni kamiyyuu argachuu yeroo barbaadu username kanaan argata. Amma fakkeenyaaf ilaalaa @sofumarapp amma qabameetiin jira. Brandiidha waan ta'eef argitanii so amma tokko yoo itti dabale immoo qabamni @sofumara 1 @sofumarapp laal qabameetiin jira salphamatti branding kan koo jechuudha. Eenyutu qabee namoota humna beekantu username kun brandii ta'uudhaan ni beeka waan ta'eef itti qabee jechuudha. Kanaaf isinis osoo dursitanii itti fayyadamtanii hedduu nagalmachiisa. So yeroo adgotan yoo qabame akkanatti mallattoo diimaadhaa isiniif ibsa. So an @sofumarapp karaa WhatsAppiitiin, karaa Telegramaatiin, karaa Facebookiitiin, karaa Instagramaatiin, TikTokiidhaan baay'ee kan itti fayyadamu @sofumarappidha. Garuu WhatsApp irratti na jalaa qabameetiin jira. So kanaafuu brandii kan ta'e username mataa keessanii qopheeffadhaa isinii jechuu barbaada. So ergasii immoo asirratti waan jedheetiin asirratti fakkeenyaaf username mataa kan kooti asirratti save godhachuu ni danda'a jechuudha. Lammaffaa immoo karaa lammaffaadha. Use Instagram username kan jedhu ni argama. Username keessan kan Instagram irratti fayyadamaatiin jirtan egaa applicationoonni kunniin kan meetaadhaati waan ta'eef so kan isaa asirratti fayyadamuu dandeessan. Kan Facebookidhaallee kan Facebookidha @sofumarappidha miti kan isas itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. So kanaaf asirratti haala kanaan add godhachuu dandeessan. Egaa akkanatti @sofumarappidhaatiin save godha. So ammaan booda namni argachuu barbaadu lakkoofsa bilbilaan kennuuf jechuudha. Maal kennaaf? Username kan koo kana kennaaf. Username kan koo kun immoo salphamatti namootaan hatamuu hin danda'u. Securityidhaaf hedduu tokko kan eegamedha. Itti fayyadamaadha. So ergasii immoo your reserved jedha. Egaa danettanii jechuudha. Ammaan booda egaa inni kun @sofumarapp yeroo barbaadantiin immoo username keessan irra kilik gochuudhaan edit keetti kana irra kilik gootanii username keessan jijjiiruu ni dandeessan jechuudha. So haala kanaan username kan itti fayyadamuu dandeessan. Faayidaan usernameedha baay'eedha. Namoonni salphumatti WhatsApp keessan cabsuu hin danda'an. Lakkoofsa bilbila keessan ni dhoksitan waan ta'eef. Lakkoofsa bilbila keessan hin beekamu. Maaliif hin kennitaniif? Lakkoofsa WhatsApp keessan naaf kenni yeroo namni isinii jiru maaliif kennitaniif? Username keessan qofa. @sofumarapp kennaafan allaqa. Argitanii isiniif galee miti security keessaniif hedduu tokko salphaadha. Lakkoofsa bilbilaa yeroo kennitan immoo hedduu kanatti namni sunis bilbila keessan nama biraatti dabarsee kennuu danda'a. Ofiifis immoo wanta hin taaneef itti fayyadamuu danda'a waan ta'eef of eeggannoodhaaf hedduu tokko murteessaadha. Settingiiwwan sadeen immoo isin sirreeffachuu qabdan tokko tokkoon isin yaada qabu. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawwatan subscribe, like, share gochuun irraanfatina. Settingiiwwan kunniin sadeenuu faayidaa mataa isaanii qabanii hunda isaaniitiyyuu isiniin dhaqqaba. Egaa gara WhatsApp keessanitti erga seentanii booda settingiiwwan kanneen argachuudhaaf mallattoo dootii sadii irra kilik gootanii ergasii immoo settingis keessa seentanii salphaadha. Ergasii immoo akkuma sanatti argatan privacy keedhu keessa seentan. Egaa privacy keedhu keessa seentan settingiiwwan kanneen as keessa sirreeffatan. As keessa gad dhufuudhaan asirratti ilaalaadha. Asirratti calls keedhu ni argama. Calls keedhu kana irratti kilik gootan. Egaa asirratti ishee kana on godhattan. Silence unknown callers jedhama. Inni kun lakkoofsi bilbilaa hin beekamne isinitti bilbilamee yoo ta'e karaa WhatsAppiitiin guutumaan guututti gara keessanitti akka hin bilbilamne godhama. Lakkoofsi bilbilaa hin beekamne jechuun kana tootaan qabame. Unknown callers jedhama. Nama hin beekamne jechuudha. Iskaamaroota warroonni ta'an unknownidha. Hin beekamanii karaa adda addaatiin isiniif bilbilanii salphumatti WhatsAppii keessan xalafuudhaaf isin bilbiluu danda'anii akkanumallee WhatsAppii keessan irratti namni hin beekamne akka isiniif hin bilbille isa kana qofaas dhuftanii on godhatan. So ammaan booda namni hin beekamne guutumaan guututti isiniif bilbiluu hin danda'u. Tokkoffaan kana. Amma marsaa tokkoof duubatti deebi'uudhaan akkana keessa gad dhufuudhaan ammas aapplook jedhamutti argama. Aappilookiin maaliif isin fayyada isin fakkaate? Aappilookiin WhatsAppii keessan namni bilbila isinirraa fuudhee guutumaan guututti banee akka ittiin fayyadamne godha. Kanaafuu maaliif itti fayyadamtan? Piiniidhaan yookaan immoo ashaaraa harka keessaniitiin cuftan waan ta'eef. Kanas gochuudhaaf aappilooክ kana kilik gootanii ergasii immoo isee kana unlock with biometrics kanarratti on godhatan. Ergasii immoo asirratti ilaalan. Asirratti maaltu dhufee akkuma asirratti argattan confirm biometric jedha. So ashaaraa harka keessanii kennitaniif yeroo kanatti. Ashaaraa harka keessanii yeroo kennitan asirratti bilbila kan ittiin cuftan ni jirti miti bilbila off on kan ittiin gootan ishee kanarratti ashaaraa harka keessanii akkana kennitaniif. Ergasii immoo ilaaladha. WhatsAppiin keessan
yeroo meeqatti akka cufamu barbaadan immediately akka cufamu barbaadan WhatsApp keessanitti yeroo hin fayyadamne jechuudha. After 1 minute minute tokko daqiiqaa tokko booda akka cufamu barbaadan after 30 minutes daqiiqaa 30 booda akka cufamu an immediately filadha. Immediately yeroo ni cufame guutumaan guututti ni cufamaa jechuudha. So ammaan booda namni kamiyyuu WhatsApp kan koo keessanii seenee yoo ta'e ashaaraa harka isaatiin jechuudha. Ashaaraan harka kan kooti kan nama biraatiif hin ta'u waan ta'eef namni kun salphamatti WhatsApp kan koo keessa seenee iccitii kan koo argachuu hin danda'u. Bilbila ka'us yoo itti kenne jechuudha. So isa kanas itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. So ergasii immoo of duubatti yeroo deebitan amma ilaalaa. Asirratti maal na gaafate? Ashaaraa na gaafate. So ashaaraadha kan koo yeroo erga kennee fi booda immoo salphamatti banamee jechuudha. Amma immoo sadaffaan chat lock jedhama. Chat lock jechuun namoota iccitiidhaan wajjin haasofta yoo jiraate chaatii san qofa WhatsApp keessan irraa cufuu jechuudha. Fakkeenyaaf jaalallee keessa wajjin haasofta yoo ta'e WhatsApp keessan keessa seenee namni tokko WhatsApp naaf kenni WhatsApp kanaan nama haasofsiise yoo isin jedhe iccitii keessan akka hin argine dhoksuudhaaf chat lock itti fayyadama. So kanas gochuudhaaf chat lock jedhu kana rakkii gootanii ergasii immoo unlock and clear lock chat iskeet kana rakkii gootanii ergasii immoo unlock and clear keet kana rakkii gootanii ergasii immoo ammas waa lama cufuu dandeessan. Ashaaraa harka keessaniitiin cufuu dandeessanii piinidhaan cufuu dandeessan. Ashaaraa duratti isinitti agarsiisee jira mallattoo bilbila keessanitti cuftan kanatti fayyadamtanii ashaaraa kennuu dandeessan. Amma immoo asirratti piiniidhaan fayyadama yoo ta'e piinii fakkeenyaaf itti galcha. So piinii itti galcha ergasii kontiinuu jedhaani bakki kun isin mul'achuu yoo dhabame salphamatti amma piinii kenneetiin jira jechuudha. So ammaan booda namni kamiyyuu egaa maal gochuu qaba? Chat lookiin kan koo cufameetiin jira. Chat lockii kan koo cufameetiin jira. So chat lockii kan koo namni hin beeku yoo ta'e salphamatti argachuu hin danda'u. Egaa WhatsApp keessan bifa kanaan sirreeffachuudhaan security isaa cabsuudhaan namni salphamatti akka WhatsApp keessan hin hanne hin cabsine gochuu dandeessan. Security bilbila keessanii jabeeffachuu dandeessan. WhatsApp keessan salphamatti namaan hatamuu hin danda'u. Kanaaf itti fayyadamaan ergaa kan koo kanarraati. Kanarraa asirra xumuree jira. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatti walitti deebina. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatti wal arginaan akkasitti dhagahanaa jiraadha.